harka fuunee hordoftoota fi kabajamoota chaanaala GBG2B baga nagaadhaan dhuftan. Egaa guyyaa irraa kana viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe paaswordii bilbila keessanii yoo dagattan akkamitti akka jijjiiruu dandeessan. Haaluma salphaadhaan paaswordii bilbila keessanii osoo mana elektirooniksiin geessin mana keessan teessanii paaswordii keessan akka tasaa yoo dagattan yoo namni isinirraa fuudhee isinii qayyare haala salphaadhaan akkamitti akka jijjiiruu dandeessan viidiyoo kanarratti isinitti agarsiisa guyyaa irraa kana. Kana qofaa miti bilbilli keessan biizii yoo isin harkaa ta'e yeroo mara siistamii isaa akkamitti akka haaromsitan bilbilli keessan waggaa tokko ol riistartii osoo hin godhin yoo fayyadamtan biizii isin harkaa ta'a sooftiweerii isin gaafataa isa kana akkamitti akka sirreeffachuu dandeessan viidiyoo kanarratti isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana jalqabuudhaan dura namoonni yeroo jalqabaatiif kara chaanaala kanaa dhuftan sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaala kanaa ta'a. Tole hordoftoota keenya paaswordii bilbila keessanii cabsuudhaaf jalqaba irratti silkii keessan switch gootan ni cuftan bilbila keessan erga cuftanii haala kanaan bilbila keessan kana iddoo ittiin bantan kanaa fi bakkitee sagalee ittiin dabaltan yeroo tokko walirra qabuudhaan wal bira gadi qabdan. Daqiiqaa muraasa haala kanaan wal bira gadi qabdan. Bilbilli keessan vaayirasiin adda addaa yoo itti guute isin tursiisaa irra deebi'uudhaan yaaltanii. Haala kanaan silkiin kun amma baay'ee tokko biizii ta'eera hoggaa tokkoof riistart hin taane irra isin deddeebisa. Tole iddoo kana lamaan yoo gadi qabdan haala kanaan isinii ba'a. Iddoo kana gadi qabuudhaan gadi deemtan. Haala kanaan isa kana ni filattanii bakkitee silkii keessan bantanii ittiin cuftan kana yeroo tokko gad dhooftanii haala kanaan isinii ba'a isa kanarratti gad deemtan. Ammas bilbila keessan bakkitee cuftanii ittiin bantan kana gad dhooftan. Haala kanaan isinii banamaa akkuma isinii banameen iddoo started jedhu kana yeroo tokkoof gadi ni cuqaastanii haala kanaan gadi deemuudhaan biyya isin keessa jiraattan ni filattanii biyya keessa jiraachaa jirtan ani biyyi koo Itoophiyaa keessa jiraachaa jira Itoophiyaa kan jedhu irratti deemeen filadhee next iddoo jedhu kana gadi dhooftan. Haala kanaan ol deemuudhaan accept kan jedhu kana gadi tuttan. Okay jettaniini. Paaswordii kan barbaadan kan mataa keessanii itti godhattanam. Gizee lama irra deebi'uudhaan confirm gootanii start jettanii. Haala kanaan bilbilli keessan bilbila aaddisii akka qanii guyyaa haaraa bitattaniititti isinii deebi'a. Bilbila keessan kana amma wanta barbaadan itti dabarfattanii wanta barbaadan dalaguu ni dandeessanii istooreejiin keessan qullaadha. Haala kanaan paatarnii bilbila barbaadanii cabsuu ni dandeessanii. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Galatooma horaa bulaa.